Mucaan kun maqaan isaa Eeyman jedhama. Ijoollummaa isaatirraa jalqabee hanga dardarutti Eeyman barataa cimaa ture. Salaata isaa yeroodhaan salaata. Haadhaa fi abbaa isaattis tola oola. Ilmoo qaceelaa ture. Barnoota isaa jabaatee barachuu fi salaata isaa yeroodhaan salaatuu malee badii takka hin beeku. Guyyaa tokko abbaan isaa yoo bara kana tokkoffaa baatee makiinaan siif bitaa je'eenii waada seeneef. Eegasii mucaan kun jabaatee qo'achuutti seene. Qormaata isaa fudhatee eega qormaata fudhatee booda Eeyman sa'aa isaa hunda intarneeta irra taa'ee dabarsuu eegale. Hiriyoota isaa wajjiin feesbuuk irratti haasawaa bula. Saahibboottan hamaatti saahibee jireenyi isaatiis jijjiirame. Salaata buburreessuu eegalee eegasii guutumaa guututti salaata salaatuu dhaabe. Haadhaa fi abbaa isaattis mataa jabaatee waan isaan ja'aniin dhagayu. Halkan guutuu koompitara irra taa'aa bula. Sijaaraa hashiisha aarsuu fi haraaraa adda addaa eegalee amalli isaa guutumaa guututti ji'a tokko keessatti jijjiirame. Haaluma kana irratti osoo jiru guyyaan qabxii qormaataa ittiin fudhatan ga'e. Eeyman qabxii 97 fiduudhaan tokkoffaa ba'e. Yeroo kana gammachuun gara manaa galee abbaa isaatiin akka waada naaf seentetti amma daddaffiitti makiinaa naaf biti jeen. Guyyaa kana abbaan isaa hedduu gammade. Ilmi isaa kun tokkoffaa ba'uu isaatiif. Guyyaa itti aanu Eeyman abbaa isaa kana ofirraa laalee mee makiinaan naaf bitte jeen. Abbaan isaa gammadee ilma isaa kana itti maramee quraana fuudhee kannee fi kunoo fudhuuf kannaate jeen. Eeyman hedduu takka aaree abbaa isaatiin lole. Laffaatii dila san booda quraana naaf kannitaa je'eenii quraana fuula abbaa isaa irratti darbee abbaa isaa arrabsee arraan booda mana kanatti hin deebi'u jee biraa kute. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Abbaan isaa kun guyyuma kana keessa du'e. Gocha ilmi isaa isa godheen kana onneen isaa baadhachuu dadhabde. Torbaan muraasa booda Eeyman gocha isaa kanarratti hedduu takka sheenawee saahibboottan durri'ee saahibee ture sanis irraa fagaatee eegasii gara mana isaatti galee yeroo kutaa isaa seenuu quraana darbee kute san arge. Yeroo quraana kana niin qaraa jee bane kunoo quraana kana keessa qulfii makiinaatu jira. Abbaan isaa sarpiraayis isa godhuu fi qulfii makiinaa tana quraana keessa kaayee kanneefii ture. Garuu inni jarjaree abbaa isaa arrabsee qalbii isaallee cabse. Eeyman hedduu takka gocha isaa kanarratti sheenawe. Yeroo dheeraadhaaf booyaa ture. Eegasii dhukkuba sammuutiin qabamee mana yaalaa seene. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا هردفتوتا چاينا لودا نيشن نگيني ربي قدا بكما جرتن هندتي سنهاقو ورين چانالا خناف هاري تاتن يوتيوب رتي چانالا خينيا اودا نيشن سبسكرايب نوف قدا اكسما فيسبوك رتي پیجي خينيا اودا نيشن لايك نوف قدا يادا خيسانيس كومنت رتي نوف برسا